akkas godhee agarsiisatan rakkara godhaa zoom godhaa asarkisaa agarsiisatanii kottaa jabaadhaa jedhee akkas agarsiise kee yeroo jala dhufanu sirraa qofatu hin ta'in wama dubartii walii galaarraan dubbadhe kutanii abduudhaan walitti nu buusan abduudhaan wal lolle abduudhaanis hubachiisuu jechuudha keessaa waliin haasaa wallee meeshaa dhiifa waliin jedhe warri ajandaa fedhu kutee deema kutii deemi ergaa koonaa fudhachuu dhiiftee mataa madooshaa gootee minim mattaa dhagalini waa tokko naan gootu dubartii numarraa goriitii inni warra qabdu warra keetii inni ilmoo qabdu ilmoo keetii jedhi inni haadha qabdu immoo haadha keetii jedhi dubartii irraa gori. Wallahi haadha baatee haga gattum adada gattum tanuun jabaataa deemti. Wanti kurraa dhiftan viidiyoo san immoo guutuu isaa buusaan jira siifan ergaa obboleettii koo qaalii baay'een si jaalladha baay'een si kabajaa keessattuu akka tina jibbitu immoo barbaadu. Geesse akka tina jibbitu gonkumaan barbaadu. Akkas baga nagalchite abbaan nagalchite wallahi rabbi jannata si agalcha. Kaamu beeyani sin argine bakka viidiyoo san karaa keessaati mummurameen ergameennan hayi. An viidiyoo duraa waan duraa wayii jechuun qoosaa bakka giroo qoosaan jira miisee sila maaltu deemaa dhadheetumaan wallahi sittillee dawwalee si gaafachuullee kama danda'u rifadheetumaan jedhise sapiraayizii mata'ee rifadhee. Nan gubadde wallahi nan gubadde yeroo nama 2003 taa'amee maqaan kee nyaatamunii mucuma kanarraa maal abbaa keessanii kalee akka kaleessaa nama rabsee iyyuu hin beekan. Maal abbaa keessanii qabdu mucaa kanarraa maaliif irraa hin gorre bara baraa mucaa kana cabsuun maaliif barbaachise waan barbaadan ana ajandaa godhadhaa ofittan sin dabarsa jedheen nama wal lolaa ture ijoollee iyyuu maqaa waame warra ajandaa godhate deemaa achumaan footoo koo gaddeebisanii jirri iyyuu waan an dubbadhe sana fayyadamaa turan soba shooppiidha yoommoo dhugaatees mana abbaataachuu ta'a maxaallachuu isiidha kan siiti haadha baatee intanaachuu dandeessan kanan sii jedhe kanan jedhe hin jedhu warri dhagahee sitti himu lamaan ninyaawu warri viidiyoo kuttanii deemartan baga milkooftan kunoo ana dhabaatee koo araarfadhe kan biraa lamin guutuun keenatti hin jiran jetti an dantaa keen qabachuu barbaade. Osoon toobatiin duute bakka jedhee. Ani moo isaan moo wanna rifadhe maali beektaa lafaati xurumbaa waynee haadha baatee jedheen mana oolfachuudha iyyaan. Xurumbaa irratti hidhanii si ciibsanii na jala akka waan ati duuteen nanan taasise yaa labseetti xurumbaa na fida godhe way san jedhu akka waan ati duutee jennaan sii boo'aa jirutti fakkeessanii gadhiisanii ariifachiisanii bara. Argitee miti viidiyoo garuu. Argiyan rifadhee sii dawwalee qacumaan waan ta'e gadi buufadhee sii dawwalee kaasuu ni deella wayii haadha baatee garuu si dhabeera si dhabus garuu inuma dawwaltaa. Baga messengerri banaa ta'e jedheen waan taa'e bakka callise. Kamata sida babbo sida bee jiraachuun hin danda'an. Bafitsum geesse kasi. Rakkoon qabamu beeku ulfaadhu gosoon ishee jaalladha. Salaamu alaikum. Wallahi billahi wazanni natti badde miskiina koo afootu naa jedhi. Carraan gadhiisaa deemaa akkattaa dhuma dubbatu namni amma seera. Eshi profeesar Hayyee. Dhiifama wallaa rakkoon qabamu beeki yaadi wallaahi. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkam jirtan? Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Haadha faata akkamati? Jira wallaahi. Barraatish nu dhiistee deemaartaa jennee barkaa. Hundaafiyyuu ani gaggabaabsee ergaa kiyya dabarfadhee bu'aa. Tokkoffaa irratti haadha faatee namni miidiyaa kanarratti nu hundu akkuma miidiyaatiin wal barree obboleeyyan walii taane hin beeyta anaan ammoo ka wal beeynu haga kaayiroo kana dhufte sun taane gaafa kuweeti jirtu gaafa qimamii madamadaamii turte gaafa ati nama gorsituudha. Dhugaa dubbatuuf hatta namni si arrabsullee beeyta miidiyaa kanarratti akka ati dubartii jabduu taatee waan san dandamattu waan beekuuf namni waa siin jedha malee jajjabina kan kee ilaalaniiti malee wallaahi namni si miidhuuf yookiin si cabsuufi miti. Amma wanti guddaan siifillee dubartoota birootiifillee dhaamuu barbaadu yoo jiraate addunyaa kanarratti wanti si mudatu homma ilma namaa kamuu mudatee darbeedha. Si qofaa fi musiibaan kophaa qophooftu hin jiru. Yoo jaalalallee nama jaalatanii nama jaalatan saniin yookiin wal dhabanii nama sannee dhabanii miidhamullee yoo taate yoo duniyaallee dhabuu taate yoo lubbuu namaallee dhabuu taate homa kamiin yoo taate musiibaan addunyaa kanarratti nama mudattu kamuu si qofaaf kophatti yookiin haadha faate qofaaf jedhamee
musibaan rabbiin qopheessu hin jiru. Wama ilma namaa kaleessallee mudataa ture har'allee mudataa jiru borullee mudatudha. Si garuu dhugaa dubbatuuf hundi kenna wallaahi hundi kenna dubartii jabduu dubartii xankaarraa laalimee duuba deebi'aa dhafaatee waggaa 5 waggaa 6 dura kuyeetiin mana madaamii daladurraa kaatee har'a sadarkaa miidiyaa irratti hordoftoota miiliyoona 1 horatu jechuun sanuu ummata Oromoo nama kenna kana kan ol nama guddisoo sun taane adada ati ol guddatuun mataa keessa gadhayaa uf duuba nama deebisu. Ganamaa galgala ajandaa bocaa namaa kennaa nama sakaalu hawaasa kana keessaa baatee dubartii taate mana madaamii irraa kaatee haga har'aatitti sadarkaa hordoftoota miiliyoona 1 horatu gahuun kan kee waan salphaadhaa miti. Kanaaf akkasuma akkuma ati ol guddattuu fi mul'anni kan kee mul'ataa deemu kanaan gufuun sitti baay'attullee musiibaan sitti baay'attullee namni sitti dhiyaatullee gariin beekamtii kan kee kana barbaaduu danda'a gariin horii wayii si harka argee ta'uu danda'a si galee gariin ammoo yeroodhaaf si mul'atuuf ta'uu danda'a waa hedduutu jira as keessatti jechuudha. Kana hunda isaa ati hubattee waa hunda keessatti sabrii godhattee deemuu qabda malee miira abdii murattee poostii akka dheengadda goote san nullee sirraa dheenu faamiliin keellee sirraa eegu rabbillee waan akkasiisan hin ayyamu amantiin keenya islaamaallee musiibaan feetee urufte namni kamuu lubbuu balleessaa jiru. Anamma dhugaa dubbatuuf natti dhaga'ame. Maaliif? Nama miidhaa kan kee barbaadu miti. Dheengadda gaafa hatta wal dhabne sanillee jecha takkitti hamaa afaan kiyyaan baan. Akka ati miidhamtu waan barbaanneef, akka ati cabdu waan hin barbaanneef. Si galee jecha wayiitiin dubbadhee jecha saniin hamilee kee cabsuu akka ati duuba deebitu waan hin barbaanneef. Maaliif namni wal dhaban ni araarama hanganu. Kanaaf kufaatii kan kee miidhama kan kee namni sii gammadu hin jiru. Garuu wanti takkittiin miidiyaa kanarra namni jiraatu kamuu waan piraayiveetii dhuunfaa waan jedhamu jira. Namni ati jaalattu, namni si wal dhiyaatu jireenyi dhuunfaa keetii kee qofa ta'uu qaba. Si galee waliin toltus, wal dhabdus simaa fi nama san qofa. Malee wanti kanaa kun adaduma babal'atuun jidduu isaa qaawwi seenaa deema. Alaa kulli haallitu amma haasaa hin dheeressu haadha faatee ati bakki irraa kaatellee bakki har'a geettellee leevelii guddaa irra jirta. Bu'aa bayii jireenyaa hedduu dabartee as geettee jirta. Ka kana booda dhugaa dubbatuuf salphaadha siin jedha. Obsa qabaadhu waa hunda keessatti. Dogongoroota kalee dalagdee yoo jiraatte akkuma reefullee waa dudubbataa turte duubatti deebi'i yaadi sa'aatii miirri sun darbetti waan jiru sammuu kan kee waliin mari'adhu. An walumaa gala wanti sii dhaama yoo jiraate jaalalaaf kabajaa guddaa sii qabna. Miidhama kan kee kufuu kan kee cabuu kan kee hin barbaannu. Akkuma suunsumaaf suunsumni waliin bu'aa waliin jiraatu san ilma namaati arrabaaf ilkaan wal ciniinaa waliin jiraata. Hunda ilmaan Oromoo waliin waluma dhabaa waluma bu'aa waliin jiraata malee bakki isaan si fidanillee jiru bakki atillee isaan fidanii jirtu jaalala ummanni keessii qabullee bakka ummanni keessii qabullee argite. Ummanni har'a miidiyaa irra wal barte ka hagana cinqamu faamiliin kan kee hoo hagam cinqamu. Kanaaf walumaa galatti namni yoo of balleessuu barbaade yoo lubbuu fi takkitti miidhuu barbaade of miidhuun salphaa ta'uu danda'a. Garuu ofii du'ee ka jiru ajjeesee du'a. Obboleettiin teenya haati mana Andu'aalam ta duute sun har'a Andu'aalam nama jiraa du'een qixaati sii galee maaliif ka du'ima du'a ka jiru ammoo jiraa du'a sii galee har'a maatiin kan kee abbaan kan kee obboleeyyan kan kee namoonni si jaalatan namoonni si dinqisiifatan jiraa du'an ati duutee baduu dandeetta ka du'ima du'a. Kanaaf Please waan akkasiillee yaadini ummanni illee waan akkasii sirraan eegu amantiin kennallee waan akkasiin hayyamu hardhallee borullee waan hamtuu sitti dhufu kamiinuu si waliin jirra atu ufittuu hin dhiistu atillee ammoo waan fuulduraatiif dogongora waan jetturraa of eegi jabaadhu rabbi si haa tiisu galatoomi carraa nama biraatii kennan qabbu'a. Faadha isheen asirrii kiyya galatoom. Usmee dubbadhu. Faamilii warra asirra jiru kanneen hunda fooloo godha warroota asirra jiru. Dura jira adafaate isaa carraa kan namoonni dubbadha. Usmee dubbadhu jedheen yoo ni dubbannee dubbadhu rakkoon qabu. Itti fuufi ishee gara laafaa. Ayyee usmee galatoom ulfaadhu calqaba irratti adafaate welkaam baga nagaa gara miidiyaa dhuftee baga deebite siin jenna. Lammaffaa irratti ammaan yaa'u abbaan obsinaan dubbatee jira. Waan baay'ee naasa'u yoo dubbadhe illee uma tokko ulama tokko farratti ati waan si mudate siif rabbiin qofti irraa hin beektanii garuu immoo miidiyaa kanarratti maal akka deemaa ture argitee jirta. Siin jalqabee shamarran as jala jirtan kamuu jechuudha.
gaafa rakkoon tokko isin mudatu ilmi dhiiraa iddoo kamiin akka isin eegu uf madaala. Tokkoffaan dhaamskii kan haadha faata irraa osoo hin taane shamarran as jala jirtan hunda keessan jechuudha. Lammaffaa irratti namni jabaan tokko jabaadha. Dhugumatti haati faatee miidiyaa kanarratti yoo nu kolfisiisu jechoota haardii dubbattee nu kolfisiisu akkas bashannanaaf ta'e malee waan badaa isirratti argee hin beeku gara kiyyaa. Gaafa namni tokko nama tokkummoo namni ofirraa dubbachuu waan jiru haati faatee kaleessa osoo libii gubbaa ta'etu boottee ba'uun dhibeen isii irraaffatamee rakkoon biyya baqaa isin jirtu irraaffatamee haalli jiruu jireenya isii irraaffatamee waa'een daabboo isii qofti dubbatamee xiyyeeffannoo ta'uun nuti ilmaan Oromoo hangam takka ilaalcha gaarii akka walii qabnu hangam takka rifannoo akka walii qabnu asumaan madaala. Ka sadaffaa nuti ijoolleen Oromoo keessattuu akkuma reef obboleessi keenya jedhe nuti ijoolleen Oromoo waan gaarii irratti hangam walii duullaa hangam walitti tuulla. Osoo har'a haati faatee waan gaarii hojjettee namni hundi mana banatee akkasitti iyyuu namni hundi viidiyoo hin taane nama du'a haga du'aa hunda namarratti labsitan hangam takka hanga waan gaarii hojjennu qofa madaalaa ani kanuma jedha. Gara haadha faatiitti yoo deebi'e dhugaa rabbi ani ifate hojjellee turre baay'ee haasa'uu hin barbaadu. Nama jabduu akkamii akka taate waan hundee si beekaa anillee si beekaa ati jabduudha hin dandeettaa waan kamuu gochuu hin dandeettaa gurra namaaf hin kennini jabaadhu. Rabbi sibira haa jiraatu carraa namatti cufu garuu akka carraa ta'ee daqiiqaa takkitti viidiyoo dhannee yamtee osoo gara keekatti nu guddiftee ilmaan Oromoo hundaa wajjin xiqqisuu dhiifama wajjin waan takkitti isaan gaafachuu barbaada. Oromoo tiyyaa galatoomaa osoo waan biroo ta'e kanarratti hin qabamnu waan hamtuu takka dubbachuu fi namoonni na rakkisee namni haadha qabdan namni abbaa qabdan dhiifama guddaa wajjin mangudditti ta'anii agartan kunoo video kijala dhaqaa waan biroo mata kanaan godhinaa video kijala dhaqaatii mangudditti ta'e namni haadha kee jaalattu namni abbaa kee jaalattu namni jireenyi biyya ormaa sitti jiru rabbiin guddaan si bira haa dhaabatu dhaqiitii video kana copy link share godhiitii waan achirratti gadhiifame qofa please hadaraa rabbiin isin qabee videoon kun baay'ee hardiidha laalatii bira dhaabbadha akkanuma sin jedha haadha faatatillee galatoomi video kana dhaqaatii namni hundi bira dhaabbadha xumuree jira simmoo rabbis bira haa jiraatu nama birootu carraa kenneeraan. Fada shi gara lafa kiyya okay. Dubbadhu eenyu jira usme yoo si mijate dubbadhu yoo usmeedhaaf mijatini Ramadaan dubbadhu guys. Ayee ni dubbadha amma daqiiqaa takka. Ani waan guddallee dubbachuun barbaadu duraan dursee baga nagayaan gara social media atillee nagayaan nu deebite. Kalammaffaa irratti immoo wanni miidiyaa kanarra deemaa jiru har'aa miti yaada faatee duula kan irratti jalqaban akka gaafa social media kana dhuftee isiin xiqqoo dhageettee argattee irraa kaanii tiniin xiqqaa guddaan itti duule. Duulli ammaa kun garuu wanni adda isa godhuuni xiqqaa fi guddalleen osoo beekaa fi wallaalaa hin jedhin namoonni tokko tokko karabbiin akkanaan beekumtii hin taane rabbiin mataa isaa keessa kaayetu gadi baheet ni maqaballeessii waan garaagaraa ayirra dubbataa ture sanillee immoo rabbiin hin salphise jechuudha. Ilmi namaa kamuyyuu akka namni namaa yaadu sanii miti haadha faatee adada namni mataa keessa gadhaaniin jabaataa deema mubaarak musammaa jedhe haati faatee tuni intala shamaraa taatee garuu immoo jabinni isii dhiira caala wallaahi ani wanni yeroo hedduu nagarramuuni nama obsa guddaa qabudha. Miidiyaa kanarratti dhiirruyyuu osoo asirra deemeetiin hin gartee akkanatti kaasirraa akka barbaadetti namni ganama galgalatti mitiiti guyyama lama sadii itti duuranii dhiirri gabbayee booyee gangalatee asirraa bada jechuun miidiyaa kanarra garuu isiin intala shamaraa taateetiin asirratti dandeettee gabbaateetiin takkaa Oromoo kana arrabsiteen beeytu gandaan adda qoottee waan badaa jetteen hin beeytu akkuma isin arrabsitan sanittuu isin jaalattee Oromoo koo jetteetiin rakkina ofii san gartee dhuftee isinitti himattii kolfa isillee gammachuu isillee isin wajjin miidiyaa kanarra dhuftee qoodatti. Kanaafuyyuu galatoomii jiraadhu kana boodallee rabbiin umrii si haa dheeressu hamtuu rabbiin sirraa haa qabu. Ani waan guddaa keessa deemellee dubbachuu hin barbaadu jabaadhu social media iyyeessa social media duraanuyyuu hin beeyte waan ta'eef uummata akkallee sitti hin dhagamin rakkoo immoo keessa kee miidheetini waan keessoo kee miidhee jiru simaa fi rabbii fi namuma yookiin waan namni sitti dhiyaatu yookiin quba qabaachuu danda'a. Rabbiin garteetini waan sitti jabaate hundaa'u furmaata si haa godhu jabaadhu sin jechuu barbaada galatoomii nama biraata carraa kenna. Namni biraa Abbaa Abdallaa moo Ramadaani?
dubbadha. Abbaa Abdallaa dubbatanitti ani dubbadha. Abbaa Abdallaa dubbatan. Maal dubbadhu rame dubbadhu. Dubbadha Warri isin warra isin asirra jiru beektu. kana fooloo godhaa hunda isaaniiyyuu warri asii wal ga'e fooloo godhaa hunda isaanii. Carraa isaanii isaanii. Aye Faatuma fudhadha. Faatiyya lubbuu ishii dubbadha. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بقى ربي نجانس Hussein tokkoffaani lammaffaa mootu an viidiyoo hojjechuu baadhullee waa'ee keetirraa haasa'uu baadhullee ምክንያቱም ajandaa waan gochuu hin barbaanneef waan keetirraa haasa'uu dhiise haga tokko silaa namni wanni kunuu jiraate tasuma wanni kunuu silaa jiraate ati waan nama irraa adda waan si godhu takkitiin hin jiru hundu kama dubartiin qabdu qabda namni kenna silaa ati waan kayrii dilagdee silaa waan ati kayrii kanaan durallee dalagaa turte namni san hin laalu wama xiqqoodhaan mataa gasi qabsiisuu barbaadani jabduuti yaa silama waate hellee sila wallee dhufellee wanna akka durbaatirraa adda waan qabdu hin jiru kun normaalidha siigalee akka faranjiinuu qullama deemti siigalee silama ta'e isin jechuu jira fakkeenyaaf gootee miti garuu ajandaa godhatanii wanna sila afaan jechaaf namatti hin tolleen akkana qabdi akkana goote hunduu mana banatee silaatuu feemasii ta'uu baatte namni quba si qabu hin jiru siigalee silama le namni keenya immoo mataa gannama qabsiisuu barbaada waan kanaani sitti hin dhagaamini jabduutiya hedduu si jaalannaa hedduu si kabajnaa anka viidiyoo sirraan hojjetii waa'ee keetirraa laayivii banadhee hin haasa'iin ajandaa waan si gochuu hin barbaannee fi haguma deebitu waan tasfaa qabuuf gurra taa'amanu quba si qabaadhee taa'ee seegaa ture wanna hundaanuu si duuba jirraa sin jaawareedduuti mini fiqir si jaalanna. Ishee faatiyyati wallahi naa jiraadhu qaaliitiyya ulfaadhu as keessatti ammoo gaayis osoo namni ani osoo hin galateeffatin hin dabarre yoo jiraate ani kamu bee yoo taate mubaaraki gabbayee osoo qaama qullaa haadhafaa ta'eyyii mubaarak gabbaase osoo naan jedhanii akka sapiraayizititti ilaala ka mubaarake jechuudha maaliifan waan irraa hin eenne waan ta'eef jechuudha yookaan ammoo hin godhulle jedhee waan itti amanuuf waan ta'eefi gatii kana ta'eefi namni osoo hin galateeffatin hin darbine yoo jiraate usmee hedduun galateeffadhaani nama yoo diqqaate marraa 70 ol karaa keessaatiinis naa bilbilaa na gaafataa na onna jedhaa ture usmee keessa isaatitti qaama isaatitti diqqaadha malee sammuun isaa baay'ee guddaadha usmee warroota asirra waa baballeessanii waa godhan kanniin keessa usmee baay'ee nama arrispeekti godhuu fi kabajaa guddaa qabuuf keessaa nama takka nama gaafa waa balleessuuf waa godhu keessatti qaqqabee waa laalu jechuudha. Kanaaf hawaasa kiyyaa hangaramaan ammallee irra deebee osoo kutaaf amantiin isin hin qoodin naa galatoomaa dhiifamallee naa godhaa isiniin jedha dhiifamallee isin gaafadha rabbii kiyyaaf jecha jechuudha. Dhugaa rabbii rifannoota isin rifattan san isin rifachiisuu hin barbaanne ammallee irra deebee warroonni haaraa dhuftan illee yoo jiraattan dhiifama guddaa naa godhaa isiniin jechuun barbaada aniin kanuma jechuu fedheetiin jedhee. Abbaa Abdallaanii dubbadhu carraan sirra dhaabate faamilii warra gassiirraa kana hundaayyuu fooloo godha. Maalin dubbattaare maali intaloo sokkiteeti sokkaa irraa galtee. Waan kana dhiisi yoo yaada qabaatte yaada kennadhu deemi. Deemaa qabad kokka qabadha afaan cambo maali inni. Eenyuun darbe nama darbe gassii. Baguma moodii galan qabaatin aboo uummata kana maal taatan sa'ochi. Akkanuma walitti haasan eenyu darbe moo ni torbe. Maal taatan maal buutanii. Faatumaadhaaf wannoo eenyu darbe. Hawla wala. Faatuma Abbaa Abdallaa eenyu darbe. Abboo na darbu. Hara warri modiiteraa ta'a rabbeedhaati. Mu beesitu na darbe. Lakki wallahi moodii gara qabaadde ofan shakkaanu. Ufu shakkita. Amma waan jedhu jirru ka aadaa keenyatti aadaa gara arsii kanatti dubartiin yoo warra dhattee yoo baddee galte bakka sokkaa irraa galte jedhanii abbaa manaa isii jalaa badde kana jalaa badde waa si jalaa baddeere maali wanti ija bobaaftu. Biratti sokkite waan ta'eef yaada kee kennadhu namicha. Ooyime olaa deebitu takkatti na haadhuun gattu ammallee. Biratti sokkite dhiisi haasaa dheeraa dhiisi. Maasi biraa gooti abboo qabadhu bee afaan. Haalillee. Bar video amma halangee gurraattii saniin si gara famoo hin dhiisa.
amma sun qaldiidha. Isa dara Abba Abdallah ko kafaamtee jirti beekanuma yii of intilaatte malee bazza indalate dammiyyuu ankaleessa dhiifamanaa godhi malee haadha faate miira keessa galeen amaaraan jedhe amaara irraa qoraan jedheen wallaahi suma lukuma kuna viidiyoon si erge sana dhaggeeffadhu kalas amaara haati faate irraa qoraa jedheen miira keessa galeen si galee erga gaafa geemii awwalaa sana andeemee gara kootiin ibbo erga gaafa geemii gaafa awwalaa jalaa fashaleessanuuti guyyaan guyyaa gaafa sana achumaan gasdee aslii irratti sappoorti goone guyyaan guyyaa gaafa sana amma hadhaa dira sii mucaa kana balleessinu malee yoo habiraa afe haadha shawaa sana amaddiinu maggaaroo kana namoota isiin fiddee gastii isii irratti akka dubartiitti mucaan engadda haadha ajjeese sana ijoolletti sana wama siin kana gooti of keessa naannessuu silaa gaariidha biraan deebitanu jabeessaanii wallaahi jabeessaa jirtu daansii yoo isin dannaste kan akka haadha baatee akkasiin dannastu namni godhe isiniin isinitti immoo namni haadha baatee akkasiin daansiitti hillim jettee galtu akiraan leedhabsiisuu deemaaru isin dhattanii koomeentii irratti waa barreessitu fuulli kee yookiin ijaabafattee jirta achumaan gadi baatee caffarti balaa keessan jechuudha jannatatti illee obaa jirtu namni arrabaanii miti tu rabbi isaa qajeelchoo kimmoo haadha baatee keessaan barreessitee fi bareedaadha. Dubartiidha xiiqiitti galchitanii waa meeqatti galchaa jirtu lamaan ni nyaa'um viidiyoo si argitanii jinnii si argitanii daankaa si argitanii haadha baatee anaa dhiisaa bakka barbaadde naannoftee macarrashaan si kan kooti qabsaan ni kufa qabsoon itti kufa isheen ana seen biyyee nyaata qaban konka afaan baaldii qabate dhugaa dubbachuu fi qalbii tanaan booda haadha faatee maqaan kee kun uyyuu wayii bahee haadha faatee siin jedhanii haadha dubartootaatti kabajamtuudha. Akkuma amma kabajamte kana rabbi illee si haa kabaju keessa keellee rabbiin argitee kaa waa hunda si haa eegu akkuma argitee kaa wanni ani namniin ummata Oromoo kutaa 10 takka yoo nama 2-3 taate malee ummata Oromoo kutaa 11 si waliin dhaabbatanii booyanii sagalee si ta'anii keessaanillee na bilbilanii diqqaa guddaan maaluma taateedhanii hirriba na dhoorganii baay'ee haa galatooman isaan hundi isaanii namni ani uduun galatoonfatin bira taru Fatiyaa Fiqir baay'ee galatoon fakkeenyi ilmi namaa walitti bu'alle hin araaramallee ammoo gochi isiin kalee daladde jaalalli isiin kalee mudhifte hedduu keessa kiyya boonse wallahi billahi onnee kiyya irraa dubbatu jira warri kanaaf haati faatee ani abbaan Abdallah akka nama tokkooti abbaa fedhe ol itti dhiyaadha wallahi billahi tallahi yoo telefoonaan namaan dubbattu akki isin itti dubbattu adda wanni isin dhooftan isiiti sun hin godhamneeyyuu uduu godhamteeyyuu ta namaati tama keessaa bayani ta ittillee deemani ta ittillee dhoobataniif so kanaaf haadhatiyya wanni sun gadi sin qabini wannaa sin cabsini hamilee sin cabsini hamilee kasi cabsuu deemu rabbiin hamilee isaa haa cabsuu ammoo wanni na jaalachiise ummanni kutaa 11 Baalee Baargamatti Shawaa Jimmatti Walloo Arsitti Iluu Abbaa Booranatti hundi isaanii sagalee sii ta'uudhaan diqqaa guddaan boo'uudhaan biyya alaa irraa bootaa hundarraa booyanii gadda isaanii mul'isuuf wallaahi ani waan Jawaar waa ta'e ama Abiyyi Ahmad waa ta'e see wallahi namni gaarummaa jechuun asirraa mul'ata nam tokko gaafa inni du'e yoo janaazni isaa namni 5 jala deeme namni sun akiraa waan dalaganne yoo namni 500 jala deeme ammoo namni sun janaaza isaa namni sun nama jala yaa'ee dhaqe namni sun nama jannataati so wanni asitti dhaammadhu baay'ee galatoomi ummata kee galatoonfatuudhaan ummata kee bira dhaabbachuudhaan amaana wanni asitti dhaammadhu
nama rakkatee si bira dhufu filaawarii kee taabtaabillee dhiiftee nama rakkatee si bira dhufu nama kana haadha sii dhibame rakkatee hunda si bira dhufu yes jedhiin hunda isaa haga dandeettuun birrii 2 fuutee fi birrii 3 fuutee fi birrii 5 wali guurtee fi nama rakkataa bira dhaabbadhu rakkataa kan hadha kasi waliin booyaa oole ijoollee mana maadamii hunda isaanii wallahi kutaa 11 nama 3 bicha namni ajandaa si godhatee si arrabsu nama 3 yookaan nama 4 99 tuqaa 9 hundinuu si waliin jira namni no man be perfect rabbi malee namni dhibban jiru jechu so kanaaf ummata oromoo kasi jaalatu kana akkasuma jaaladhu akkasuma itti fufi fakkeenya amma mudhifte kana irratti jiraadhu kabajaan si gaafadha tanaaf dubbiin dheerattee fardatti fe'an jedhanii waa hunda quba wal qabnaa wanni namni haasa'u sun illee obbaateerti deebi'i miidiyaa kee irratti koflii taphadhu fata jedhi soomni nuu ga'u jira wanni kun hundi ni obba'a jedhaa tana inshallah ani haasa'u kiyya asumarratti goolama.